Jitoo baasee biyyattii kana irratti addunyaa irratti beekamu rabbi isaa godhu. Egaa aduun kan keenya washi kodha kaatti buutee taatu warreen immoo na gargaaranii obboleettii kan keetis obboleessan kee warreen bira dhaabbatanii na gargaaran illee jizaa jara rabba kaffaluu fi egaa histii namaa morma baasuu kaayinee zaalimee immoo siirtota rabbiin sirraa qabu. Ameen. Ameen. Egaa maatiin kee immoo doonii akiraa jiran immoo rabbiin caffee jannataa keessaa dhaabu. Abbootii kan keetti rabbi caffee jannataa keessaa dhaabu. Umurii kan kee immoo rabbi si dheeressu. Nama biqilee argamu rabbi si taasisu. Ameen. Ulfaadhu galatoom. An dhugaa dubbachuuf wantan sitti himu. An gaafa duraa gaafa mana kee dhufuun sitti hime Ahmaddiin. An akka girri jara miidiyaa irraa miti. Abaabotti olmaan adara Ahmaddiin naa kennaa warra abaaboo qabdan rabbii jedhaa isaa kennaa dhaggeeffadhu sittan hima. Guyyaa tokko waa'ee amantii sitti naasawan yoon guyyaa tokko waa'ee amantii sitti haasa'an waleen namaa miti naan jedhu. Amantaa kan keessiifan kabaja. Amantaa koo naa kabaji. Ani ammati ila wanta niifati walii gallu. Ammati cimtee of dandeessee jiraattutti waan ati rakkattuun namummaa kee qofaaf ilma Oromoo ta'uu kee qofaaf si dudduuba jirra akkuma ati nu argite Boris Iftaanis amma dhumaatti. Abshir. Kanuma kan koo yaadne. Galatoomi anillee jechuudha amma inshaallah gaafa rabbii rakkina keessaa na baasee dhee. Maskida kenyatti maallaqa kenne akka du'aan si godhatamee naan gubbaarraa hantu si godhaan inshaallah si wajjin hin jiraanis obboleessaan keeti obboleessa kiyya agiraati atis anammaan booda anaa imaaraatiin Dubaay keessa jiru jechuudha maqaa kan kee dha'uu miti nam tokko waa tokko dubbattee naan obboleessa kiyya agiraati atis si wajjin hin jiraan dhaggeeffadhu har'aati dhaggeeffadhutti nima obboleessa turuu akka keessaa qabda ajimaanii keessaa nan beeka ajimaanii keessa jira obboleessi kan kee turuun waa'een si godha jirus nan beeka maaliif waa'een si godha jirus nan beeka maaliif hinaasa miidiyaa irratti hin dubbadhu maaliif keessaa waliin haasofna garuu ani jechuudha duddubbaa hankee fuuldura hankee akka sirraa ifutti du'aa isii mankaddaa masgiida keenyatti maallaqa kennee du'aa isii mankaddachiisaa yeroo rakkoo yeroo hacuucamee jiru yeroo maatiin koo rakkatee jiru yeroo jechuudha nyaataan dhibamanii abboottiin obboleessa abbaa kootii du'ee akiraa deemee jira na bira dhaabbattee akkatti jechuudha duddubbaan kee fuulduraan kee kan sirraa ifutti ana du'aa isii kadhataa aduun kan kee immoo kan si jalatee seesisaa saddeetiin darartu jechuudha fashkoo dhaqaatti buutee taatu Allah wala rabbiin tokkicha beeka abbaa jannata seenu dhaggeeffadhutti nima rabbiin tokkicha beeka malee ilmi namaa tokko hin beeku har'a jiraannee burjinaannee namni beeku hin jiru maaliif har'a jee akkatti bulu hin beenu akkatti nyaannee dhumu hin beenu maaliif wal jibbi namaa jibbaan maaliif addunyaa kanatti baay'atu maaliif haasire baay'atu kan haasire godhaa kun immoo sheexaana waliin dhaara uummata hunda girii gaasa jechuudha garuu ati akka hacaaluu seenaa guddaa galmeessite jirtaati wallaahi laazim seenaa guddaa ammallee seenaan kee haa dubbatamu akka inni dubbatamu nan gochisiisaan si wajjin hin jira an obboleessan kee garuu namadda maqaa kan kee dhahee maqaa kan kee nyaatu jechuudha warra dhaggeeffadhu warra rabbi jibbee malee kaan jibbee abaaramaatii mataa abaaramaa mataa hin qabne maraataatti maqaa kee dubbata malee namni sammuu qabu maqaa kee hin dubbatu. Ulamaan keenya takkaa nama si arrabsu gadi baanii si arrabsuudha namni tokko hin argineen ijoollee keenya warra mataa dhabe warra as keessatti mataa maraate qawusii si arrabsaan malee namni nagaan si arrabsaan jiru keessatti jechuudha. Ati nama guddaa nama ulfaataa nama kabajamaa safuu qabda aadaa Oromoo sabuu guutuu qabda jechuudha. Nama biyyaa lammiidhaaf sabaaf dhaabbatu. Egaa akka addunyaa kanatti beekamtii guddaa argattus salaateen du'aa godha inshaallah anis immoo akka addunyaa kanatti beekamtii guddaa argattee gaas nyaata Itoophiyaa irratti illee gadi waamtee dubbatamtu si godha gaafa rabba abbaa qabeenyaa na godhee beekamtii guddaa na agarsiise inshaallah si wajjin hin jiraan obboleessan kee. Abshirati wanti hundi hin darbaa duula jaraa roorroo jaraa hin dhaga'ini ammas waa taatee jennaan maatiin isiin intalattiitti si ergisiise sana fixanii hin beela'u taanaan jira ammas namni bira kan si gargaara ammanuu inni jarri amantiitti si geessaa jiran ulaa amantaa maddeen waan biraatiif miti akkati kanaan qabdee aasaa jaraa dhageessee nu baqattee jennaan ammoo adagaa rakkina keessa buutu malee si fayyaduuf miti wantan sittin. Ati obboleessa kiyya agiraatiin jedha bara wallaahi laazimituu namni maal naan jedhe natti dawwalee maa keessaan riipoortii waame kanaan jedhaan anaasaa namaa tokko nagahu ani yoon fakkeenyaaf mataa kootiin keessaa ta'e mataa kootiin ibidda seene yoon kayirii hojjechuu isee nama walitti naqee kayirii hojjechuu isee jechuudha waliin nama dha'e rabbiin walitti niqitaadha amma kiristaanni jannata seenee fi musliimni jannata seenee namni tokko namni beeku hin jiru Allah wala rabbi eenyuun arge maa dhaqee hin jiru Allah wala rabbiin tokkicha beeku maaliif dhaggeeffadhu sitti nima anamma mataa kootiin kayirii yoon dalagadhe kayiriinii fi sharriin waliin mazzanama jedhan gaafa namni du'e dhaggeeffadhu sitti nima kayiriin kee kophaatti mazzanama jedhan
Shirriin kan kee qubaatti mazza nama jedhani. Isa kana namni beeku hin jiru rabbi Allah wala rabbiin tokkicha malee jechuudha. Maaliif? Ati abdiidha yoo sin jedhan eeyyee jettaami miti. Sanan miidhaa kennee jirti amma addunyaa irra jiraatu hin beeku. Har'a du'ee gurguruu hin beeku. Maaliif? Hariin keessa nu yaada babbareedaa walii kennaatii wal kabajaa biyyattis immoo inni dalaatan abbootiin amantaa keessaatiif abbootiin amantaa musliimaa hariinuu akka jarri gaazexeessitoota ta'anii dubbataadhaan ni dalaatan wal kabajaadhaan ulfinaan. Biyya ormaa kanatti immoo du'aa walii kenninu egaa obboleessi keenya kun awwaleeni federaalaanditti amanu federaalatti amanu waa'een isaas ni galchoomaan booda dhaabbadhaa hariin keessan irraa. Gaafa isin dhiyeessu kana maaliif du'aa kan hiitammaa? Isin tuqee isin nyaachisoo baasaadhaa? Isin tushii ammas fakkeenyaaf maatii isaa gargaaree maatiin isaa akaraalee manii jala rabbi jaffayee jannataa keessa jedhamu. Maaliif? Erga inni abbaa dhabee maatii dhabee maaliif itti roorrisan mucaa yatiimaa kanatti maaliif itti roorrisan qobaa seenaan maaliif du'aa kan hiitanne amma jiraatan amma qaba. Ofii keessanii azaaba seentan nama walii kana tuttan wallaha laazim. Awwaliin nama miskiina bira dhaabbatu ammas nama sabaa sablammii bira dhaabbatu nama dhiiga oromummaatii nama wajjin deemu nama saba guddaadha nama hangafaa nama kabajamu ammaan booda hin tuqina. Awwaliin isin immoo aaree arrabsuudha akka maaliif arrafamee tuqameeti? Viidiyoon taane irratti dalagabee naan arra uummata keenya gad laaquudhaaf akka utumannee manoo irraa fuudheena awwalee kana jibboon maaliif tuqamee arrafameeti? Abbootiin amantaa musliimaa abbootiin amantaa kiristaanaa ni geessan dhaggeeffadhaa. Wanti isinitti himu qabu nama islaama keessaa nama dhaqee amantii kiristaanaa tuqe mormorraa fuudhamuu qabu. Nama musliima keessaa dhaqee kiristaana keessaa dhaqee nama musliima tuqe mormorraa fuudhamuu qabu. Haaratti amantiin kiristaanaatii fi abbootiin amantaa musliimaa waadaa walii galuu qaban. Kanas ammaan booda akka waliin tuqun addunyaa kanatti jaalalaan fiqiriidhaan akka jiraannu hundi keenya jechuudha. Galatoomaa alfaadhaan jedha kanarratti immoo yoo gaafii qabaatan addeebiyaa dubbadhaa walee nama seensuuf waan barbaade dubbatu. Gaaffii keessummeessitaa? Namni Ahmadiin irraa gaaffii qabdan jirtu? Yoo jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaadhi. Namni yaada gaarii kana mormitan jirtu Ahmadiiniin? Keessummaa kabajaati. Gastii ergadhaa kaa. Awwalee musammaa dalagichinaan taane. Tokko gaaffiidha amma deebisaa. Awwalee musammaa aan guddina dhukkubeera. Halkan keessaa yeroo meeqan keerri shaarii galaa. Soba raajoo dhugaadhumaan dubbadde maaliif akka naa jettanii gaafii dhugaa namni gaafa dhiyeesse rabamuu qabaa tarbamuu qabaa. Kam jirtu mee nagaa keessanii Ahmadiin? Awwee akkam fayyaadha? Jaarsa koo akkamii jirtaa? Jirra alhamdulillah wallahi. Abbaa warraa gaarii waan inaaf Ahmade, salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta Ahmade? Jirra alhamdulillah. Maabad. Awwaadee gurbaan kun jaarsa kiyyaanaaf qabi. Qoya dabareedhaan haasaa ka dabareedhaan haasaa amma kan barbaade yaada inni kennaa oole irratti namni gaaffii isaa qabdan jirtu. Ani reefu wajjala dhufee yaada inni kenneen argine warri argitaniif saafni. Bareeddu dhaggeeffadhuutti nima bareeddu nama amantii waliin dhaadhu kana dhaggeeffadhuutti nima maaliif yaadda nama Natti mishinan dhageeffata. dhaggeeffadhu bareeddu nima nama amantii musliimaa keessa taa'ee kiristaanaa miti musliimaa miti diinni rabbii kana waliin dhaaru beekoliin keenya walii galanii jechuudha. Abbootiin amantaa kiristaanaa fi abbootiin amantaa musliimaa walii galanii nama yaada hin taane kennee nama yaada hin taane amantii kana walii jeequ walumarraa fuudhamu jedhee. Maaliif? Waan rabbiin sitti maal? Dhugaan jetti Ahmade mormarraa ganna saan jamu saan gadheeraa san bitannee nama jeequ. Egaa nama diinii rabbii waliin dhahee amantii kiristaanaa waliin dhahee amantii musliimaa waliin dhahu kana hariiraa jechuudha. Adda waamanii mormarraa fuudhamee. Ahmade an keessa hin jiru. Awwalee an keessa jiru. Warra awwalee keenyatti halkanii guyyaa boolla qotu ofumaaf boolla qotattu jedhiin ergaa nuuf dabarsi. Egaa amma wanti hin jedhu obboleessa keenya akiraa kana yeroo waliin dhaabbatanii mucaan kun yatiima awwaleen kun haadhaaf abbaa hin qabu
itti tolfitanii jechuudha. Gaadaan taana kan ta'etan wallaahi laazim guyyaa qiyaamaa ibiddaan itti qabata. Maaliif inni nama sabaa sallamni irra dhaabbatu ammas taana nama jaalala namaa qabu. Ahmade miskiina. Nama dhaggeeffadhaa Oromoon safuu qaba aadaa qaba wal kabaja wal ulfeeffata. Inni nama guddaadha maaliif ameenyaa nama aadaa malee nama xanii nama arrasitan jechuudha. Namni kun nattu kan jedhina maaliif nama ibidda amma keenyaaf saree tokko tiira booloo mitiitti bu'a keessa kaatee doktora semitiin na bu'ee jedhan. Ahmade video awwalee video dheengaddaa sheersitti godhe si dhaqqabdeessa. Hin argine isa kam? Akkamitti hin argine Ahmade mukayyabni badeeraa. Argeera isa argeera. Ani akka argeen sheersitti godhe. Ana Madina yaadame Madina haasa'u rabbii jedhaati kanaaf nama galchuu dhiise dhaggeeffataa oole qoy booda haasoftu haasa'u. Ahmadiinaan baay'ee si jaaladha na jaalatta sitti heerumuun fedha. Yeroo boleetti biyya rakkoon qabu amma hojiirra jedhame ta'anis ati na jaallannaa hin beektaa amma waa tokko waa hundayyuu jechuudha. Hojiinis reessi na awwaleen nu basirreessa abbootii keenya amantaa jechuudha. Wallaahi sanaatiin abbootii amantaa musliimaatti wajjin walii galee waa hundayyuu nu basirreessu. Ahmadiin dhaggeeffadhu laa. Saatii ayidiin kee dhume hojjetattee of dandeessetti mana kan keessii qabnee kaane waa'ii fuudhaa nutu sii filata. Ati sabii waa ifuudhaan amma naasa'e amma gorsa kee itti fuuf yaada gaggaarii haasa'e. Yaada gaggaarii naasa'e amma akka kiyyattiin guyyaan naasa'u kuni awwaleen kuni yatiima haadhaaf abbaa siin qabu deenni isaa raamata deemee rabbiin as jennataa keessa rabba dhaabbu warra awwalee kana jibbitanii awwalee kana mucaa kana jibbitanii du'aa kan ittiin tan onee keessa dhaabbata maaliif ana amantii musliimaa keessa jira awwaleen maalummaa awwaleen beeku imaalaatiin dubaayii keessa erga dhufe jeessa jechuudhaan ijoolleen du'aa na kan ittiin jechuudha viidiyoon itti dagaatu inni immoo haddaan nara sagalee naa ta'e naa dubbatee amma maatiin gootu Itoophiyaatti naa gargaaree jira na bira dhaabbatee jechuudha haasaa kaffalee maaliif mucaan kun akka inni miidhamne mucaan kun sabiyyiidha itti naa dhaabbatee naa haazanaa ture mucaa awwalee kana namni arra fitan rabbiin suuraadhaa hojjetanii kaatanii awwaleen na turee tarii sobdanii viidiyoo irratti ilaaluu waan fedhe waatanii dhaabbadhaa uummanni keenya haaliin keessa hojjetu. Nama amantii musliimaa keessa taa'ee amantii musliimaa miti keessaa miti diinni rabbii waliin jeeqaa jira amantiin musliimaa keessa taa'ee jechuudha. Suuraa namaa poost godhee suuraa namaa waan hin taane godhee gadhiisee jiru jira. Annan beeka qubaan qaba. Rabbi waraqaa eenyumaa baafadhe bakka isin jirtan nu beesi fuudhee biyya isin fuutaa. Wallaahi laazim dhaggeeffadhaa haaliin keessan uummanni musliimaa haaliin keessan sheekoliin keenya abbootiin amantaa keessan abbootiin amantaa musliimaa haaliin keessan dhaabbadha. Dhaggeeffadhaa waan kana. Engadee Jimmaan keessaa masiira gubate himaatan. Jimmaan keessaa masiira gubate himaatan waa rabbi anna gaara dhagaan ture. Maaliif gubate? Sababii amantii kiristaanaa kun tuqamuutiif. Maaliif tuqama amantii kiristaanaa? Amantii kiristaanaa addunyaa irratti beekamaadha. Amantiin musliimaa addunyaa irratti beekamaadha. Kanaan boodatti namni amantii walii tuqe abbootiin amantaa musliimaatiif abbootiin amantaa kiristaanaa walii waadaa walii galee abbaa yaadan taane kennee abbaa yaadan taane summi kennu morma irraa fuuchuudha kanas. Kana waadaa walii galee mootummaa birattis waadaa walii galee jaalalaan fikiriidha wajjin jiraachuu qaba uummanni keenya kun. Ana yaada kana jennee abbaan fedhan immoo abbaa yaada qabdan kottaan irratti dubbadhaa jiraan. Abbaa yaada kana irratti dubbadhaa amantii irratti kottaa dubbadhaa wal seensis. Kunoo seenanii jiru Toofiq Dedoo yaada qabdaa kana irratti. Maal jedhee ka'e maal nuun galle maal jedhe. Maruma irraa fuuna yennaan awwalee dhimma jedhee tan na heefanan immoo sitti kakkataa dhuma namni. Awwalee irraa maal kun fuudhama maal irraa fuudhamu uumee maal taphaa gabaatti. Waa'ee kan koo irratti qoosaa waan jedhame hin beeku bari Toofiq mucaa. Waa'ee amantii irratti waa'ee dhaggeeffadhu waa'ee amantii irratti qoosaan hin jiru sabaataan hin jiru. Maa amantii amma namni tuqaaru hin jiru amantii namni tuqaaru jira amantii namni tuqaaru keessaa waan jedhinaan jedhaa nan beekan. Awwaleen kiristaanaa gochuun maal gochuu jedhaatan garuu ani mataa kootiin ani yoon haayilaanditti amane yoon nagaatti amane maal ibsa nam tokko hin galchu garuu ani mataa kootiin Allah waa lam rabbiin tokkichatti nama malee mana nama tokkotti nama waan maaliif awwalee amantii awwalee kan kabajaafan amantii kootiin naaf kabaju awwalee. Dirqama amantii walii qaba. Ande tokkoffaa lattan nama awwalee ajjeetu barbaadaa ture dadhabee tan dhiisi. Dhaggeeffadhu balisa ati kun. Anumti. Ati nama fakkeenyaaf mataa dhabuu keetika. Barbaadaa turre jedhee tani dadhabne dhiibne malee. Mataa dhabuu keeti maaliif dhaggeeffadhu dhimma maaliif jenne qabadhu inni ishee kolii keenya arabsu jechuudha. Kitaabni kun rabbii qoromee kitaabni rabbii gubamee quraanni rabbii gubamee masjidii gubamuun sitti hojjetaara. Sitti moota kana irratti raawwataara. Tokkoffaa boota jirtu jechuudha. Boota sanatee moota kana dhiifamuu gaafachuu qabda.
Dubai jira ka ramma rakkoon koo. Dhiifama gaafachuu qabda yoosumu. Isuma Dubaay Maal jedha awwalee ajjeesuu nama hunda barbaadaa ture walumaa qabnee hundi keenya barbaadaa ture hunda dhiifama gaafatama. Dhiifama gaafadhaa awwalee waa'een awwalee isin hin galchu. Awwalee tuttanii naan jechuudha maskiinni keenya bu'amee jechuudha. Waan inni bu'amee dhaggeeffadhaa seetti hima. Hin kolfin. Dubaay warra bisitti hima. Eeshi. Awwalee waan siiroo nullee agigisu. Ayyee. Bitukina awwaleen nama yatiima nama haadha abbaa hin qabne. Dhaggeeffadhaa seetti hima. Nama miskiina bira dhaabbatu. Nama kabajaa qabu nama sabuu qabu. Aadaa Oromoo qaba. Abbootii keenya biratti guddate. Dhaggeeffadhaa seetti hima. Ameen. Abbootii keenya biratti guddate aadaa saba Oromoo beekaa. Waaqeffataa jira amantii dhaggeeffadhaa amantii meeqa jira Itoophiyaa keessa. Waaqeffataa jira. Dhiigee jira dhaggeeffadhaa seetti hima. Amantii jiran jira Itoophiyaa keessa dhaggeeffadhaa seetti hima. Waaqeffataa jira dhaggeeffadhaa. Kiristaana jira. Ayyee. Kanaan booda abbootii keenya jalaa anuu baay'ee biyyummaadhaan biyyaa ba'e anuu baay'ee taa'een qoran dhaggeeffadhaa seetti hima.